isin biyya laatii dhuftanii eeyyeen jireen waaqayyoo waa'ee keessanii waa tokko natti agarsiisaa. Otoon isinii kadhadhe natti tolaatii yeroo qabdu jedhe. Amma namoonni dhuunfaatti waldaa kiristaanaa jalqabu. Waldaa sana duwwaatu hin taane immoo akka interpiraayit miti deessituutti naanna'ee jira, bishaan jira, zayitiitu jira, hosteelatu jira, iddoo ciisichaa jira, wanta gurguramu waan garaagaraa jira. So things like that. Attamitti ilaalta waan akkasiitti. Local church ishee Ileesiyaa jennu qulqulluu keessa jennu wajjiniin tokkodha. Jabaattee kadhattuu barbaada nanna'e rifadheen wantichi na naasiseera nama miidiyaa irra turedha OMN irra ture biyya keenya keessa sodaa guddaan qaba. So nan cinqabe na biraaziliin kun kolfa bilbila qabdu jedhe laadhuuf naan jedhe obboleessi koo nan laadheef hin deemne hin bilbile sa'aatii meeqatti isinii mijatee hin oona sardi boodarraa obboleessi koo maal naan jedhe beektaa isi baakyaa miidiyaa irratti si beekamdee akkati taate beekaa yaa'u abdiin biyya kana keessaatii diinan nabdu jedhee asitti beekti. Daffaarii akkasiitu jira. Yoo yaashamaa akkam jirtu nagaaf jaalalli waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube chaanalii Boonsaa Addisuu Guuteeti. Haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin ga'aniifis mallattoo belii banaa gochuus hin dagatinaa. Raajiiwwan fayyinaa sobaa paasterii beekamaan TB Jooshuwaa duugootota isaa miiliyoolaan ittiin goyoomse jechuudhaan BBC ka addunyaatti dubbii ajaa'ibsaa ta'e ittiin gabaasee isiniif dhiyeessina. Akkasumas immoo namootni biyya keenyaa gidduu kanaa waa'ee TB Jooshuwaa irratti mormii adda addaa gochaa turanii jiru. Dubbii ajaa'ibaa raajonnii fi tajaajiltoonni biyya keenyaa ilaalcha isaan irratti qaban gam tokko goruudhaan kaan TB Jooshuwaa deeggaruun kaan immoo TB Jooshuwaa mormuudhaan viidiyoo adda addaa hojjechaa jiru. Agadhuma sagantaa keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenya jaalalaati. BBC'n yeroo jalqabaaf paasterii beekamaa Naayijeeriyaa TB Jooshuwaa dubartoota gudeeduu dabalatee gidiraa inni duukaa buutota isaarraan ga'ee gaazexeessummaa qorannootiin saaxilee jira. Kan nuun jenne namoonni boodana dhuftanii waa'ee TB Jooshuwaa haasa'aa jirra. Guyyaa 2-3 dura haasofnee turre. Ammas waa'ee TB Jooshuwaa fi tajaajiltoota raajota sobaaduu kan dubbatan biyya Itoophiyaa keessa kan jiran wajjin wal qabsiifnee isa kaasuuf jechaa jirra. Kaayyoon jooyinii gochisiisa yoo danda'e kaayyoo dhibbarraa kan kee pooyintiin kee baay'ee gaariidha sababii ta'eef akka tinaa qabduun barbaada xinnoo ishee kaayyoo deebii ani ndaam kitaaba sana BBC referensii godhadheen eegaa ture mention godhadhee yaadata. So siin surprise sin godhe geesse balaattee hojii keetti fuftee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf badan na tajaajilne akkuma na eegeessa. Okay. BBC'n ajandaa waldaa kiristaanaa balleessuu qaba. Sirrii miti secular miidiyaadhaan waldaan kiristaanaa qeeqamuun waldaadhaaf gaarii miti. Maal ta'a cal jennee dhuma afaan keenya qabannee hojii wangeelaa keenya cal jennee hojjenne maal ta'a waaqayyoo mataa waldaa kiristaanaati gooftaa jiru sababii ta'eef inni iyyuu tekkerii godhaa maaltu isinii sanammeedhu kan nama adda duratti. Inni jalqabaa waldaan suni waldaa kiristaanaa waan jedhu bakka bu'aa sa'ee dulaaluun gaariidha. Yoo waldaan iskoolaan jedhamu kun waldaa kiristaanaa bakka hin bu'a jennee aangoo isaa kenninee fi dhuguma yaaddessaa ta'uu danda'a. Akka ani yaadutti garuu waldoonni akkasii kun waldaa kiristaanaa shima jaawwan qulqulluu irratti barreeffamte bakka bu'u jedhee waan ani yaadneef eegas mana sodaan qabu. Okay, that's actually very good idea. Amma namoonni dhuunfaatti waldaa kiristaanaa jalqabu. Waldaa sana duwwaatu hin taane immoo akka interpiraayit miti deessituutti naanna'ee jira, bishaan jira, zayitiitu jira, hosteelatu jira, iddoo ciisichaa jira,
wanta gurguramu waan garaa jira. So things like that. Attamitti ilaalta waan akkasiiti. Local church ishee ecclesia jennu qulqulluu keessa jennu wajjiniin tokkodha. Amma argitee wantoonni shaakalli kuni kan inni dhufe biyya kana keessatti kan inni babal'ataa dhufe warra lixa Afrikaa kana keessurraati. Amma ni yaadadhu waldoota keessatti guddate keessatti waan akkasii utuu ta'u argees dhagees hin beekan. Wantoonni kun dhiyoo kana dhufani akka isaan dhufan wanti taasise maanni miidiyaa warra waan argannu namoonni keenya sitti jalqabame amma bishaan gurguruun kuni zayitii gurguruun carqii gurguruun maal kuni hundi isaa beesiinsaa biyyoota lixa Afrikaa kana. Argite raajonni biyya keenya keessa jiranii abbootii afuuraa lama qabu tokko Joshoodha tokko immoo Shepherd Bushri ammas keessa ati badaa si galuu dhiisuu danda'a biyya fagoo jirta waan ta'eef nu keessa jirra waan ta'eef waan baay'ee argina. Kana alla namni abbaa afuuraa qabu baay'ee miti yookaan ilma Bushriiti yookaan immoo ilma Joshowaati isaan kana lamaan akkasumatti tajaajila isaanii ilaaltee eenyuun akka isaan moodelii godhatanii deeman hin argita beektaa. So influence lixa Afrikaa kuni suutaan dhufeetu waan hunduu waldaa kiristaanaa baay'eensaa bifa isaatiin jijjiirrataa dhufe jechuudha. Keessumaayyuu waldaan nama tokko hundaa'u nama tokkotu hundeessaa nama tokkotu waan hundumaa murteessaa waldaa sana gara barbaadeetti kan geessu isaa namni biraa waltajjiitti hin bahu nama tokkotu waltajjiirra oolaa tajaajila isaa duwwaatu broadcast ta'aa oolaa gara barbaadeetti geessaa jechuudha. Almost waan akka suuqii banachuuti wanti jechuudha. So namni tokko kun erga waldaa hundeesse booddee asiinin isaa achiinis karaa ittiin maallaqa walitti qabudha jechuudha. So taargeetiin isaanii inni guddaan lubbuu fayyisuu irratti otoo hin taane carraa kanatti fayyadamanii qabeenya fidachuu jechuudha. Gara shaakala kanaatti kan isaan geessus yeroo baay'ee fedhii maallaqaaf qaban argite. Namichi sun amma namichi ani siin jedhu kuni waldaa xinnoo tokko qaba. Bible schoolii barateetu digriidhaan eebbifame South Africa keessatti waldaa xinnoo tokko baratee waldaan isaa guddachuu didde. Sababiin isaa inni wangeela dhugaa lallaba. Wangeela fayyinaa, wangeela dhugaa lallabaa akka biyyaa zayitii gurguru hin qabu, akka biyyaa carqiin gurguruu, akka biyyaa waan adda addaan fayyada, tiriikii adda addaan fayyadamu waan ta'eef waldaan isaa guddachuu didde. Nama dhaquutu dhibe argite. Ollaa isaa immoo waldaa biraa jira. Waldaan sun baay'ee qabeenya guddaa qabdi. Namni gara sana malee deemu raajii sobaa kanatu dubbatamaa, fayyina sobaa kanatu deemaa. Isa booddee gaaf tokko paasterii waldaa sanaa bilbileefis hin barbaadee wal arganii akkamitti akkas guddatte waldaan kennaan ati beektu iccitii ati beekne tokkotu jira. Akka waldaa kootti guddachuu barbaaddaa jedhee gaafannaan nan barbaadannaan akkas taanaan gadi teenyaa soofnadee yeroo waldaa fudhatanii isaanii biyya Naayijeeriyaa geesse namichi kun South Africaarraa Naayijeeriyaa geesse achitti xinqolaa hojjechiisa. Xinqolaan inni hojjechiifatee dhufe mataareetti ajaa fuunee gaafa eerpoortiitti gallu jedhe fittashaa irratti hin qabamanii sodaataa ture. Jarri waan tokko hin taatu naan jedhanii baagiitti qabadheen pileenii lixee fudhadhee galee fidee waldaa isaa keessa awwaale. Waldaa keessa awwaale gaafan dhufee mataareetti sana waldaa keessa awwaale sanbata gaafa tajaajilaaf baatu dhaqii lagatti immoo dhiiga re'eedhaan dhiqaduu naan jedhanii akkam ka'ee dhaqee dhiiga re'een dhiqatee shaaworii fudhatee dhufe namni lafa dhaabatu dhabe. Maqaa Yesuus jedhamu kana fayyadamu maqaan sun keebereejiidha. Yesuus isa macaafa qulqulluurraa nuyi beeknu miti kan biraadha. Tootaali fidaa birrii gaafa ni jedhu namni hundumtuu fidee nu kenne guyyaa gaafa jalqabaa birrii an argadde waggootan kanan dura tajaajile hundumaatti waan tokko hin arganne. Sanarraa kan kee maateriyaalistikii ta'aa dhufa. Akkuma nama konkolaataa jarri oofan oofuutti ka'ee moobaayilii jarri qabatan qabataa waan baay'ee dhagaa seenaa isaa asirratti kaasuu hin danda'u. Gara biyya keenyaattis gaafa deebinu namni gaafa waldaa tokko banatee waldaa sana immoo dunkaanatti jijjiiru suuqiitti jijjiiru fedhiin isaa inni guddaan fedhii maallaqaati jechuudha. Deemuu maallaqaaf qabaniif akkas godhu malee bishaanichis waan addaa ta'e miti. Carqii isaan asii waan baay'eetu jira beektaa. Even sooftii inni dafqa ittiin dalagatee nyaatu nama sooftii nyaatu argitee beektaa baraan argine irbaata nyaachuun adda televizyiinii irraa beektaa sooftii inni ittiin dalagatee nyaataniitu dhufanii immoo dhugaa boo sooftii ani mana kanatti nyaadheetu na fayyise.
Please namoonni nu dhaggeeffachaa jirtan sheerii godhaa. Waan nama dubbataa jira sababii fi si'a tokko yeroo keessan fudhadhaa sheerii godhaa namoonni akka isaan ilaalanitti gaaffii kritikaalii tokko kaasuu barbaada. Ilaa namoonni kun akka itti waldaa jalqabu miti. Haa ta'u malee garuu ammatti namoota raajii sobaa dubbatan kana namoota waldaa isaanii keessaa duwwaa qabu miti kasaan. That's the problem. Waldaa isaanii deebi'aa jirta miti deebitee. Turiizii ta'eera. Namichi kuni wanta inni qabu jedhee kan kaasee ture kiilar dipaartimentii seenu kanadha jechuudha. Namoonni sobaanii utuu waaqayyo biraan nagayini raajisitti dubbatanii si ajjeesu biraayyuu hin deebi'an seerudha. Sodaachifamuun sirra ga'een beeku amma biyya keessaa yeroo waan akkasii haasoftu kana akkamitti how do you maal experience maalii qabdu? Xiyya dhaabbata sodaachifamuun kun ijoollee biraatiif haaree abale anguyyaa namanee islaamonni abdu salaamaatu hin jenne ijoollee raashinaalistii ta'an muraasa ko. So akkaniin jiraachuun duuba biyya waan wanatti muriin osoo hin ta'in Yesuus waaqayyo waa walii galiniif. Warri kun immoo sodaachisi isaanii dhimma gaafa abalufaa maqaa tuqaman isin hindi sunuudha. Abalufaa isaan jaarsan immoo jaallatanis jibbanis osoo nani tuqee isaan tuqaa jiran. Yeroo tuqan argaa jira waan ta'eef ammaaf hedduu ifa wanni ba'een jiru. So itti deemama immoo nuyi beeyna fakkeenyaaf ani akkumaan isinitti hime guyyaan Yesuus amanuu ni namanaa naaji. Jarri keenya egaa ajjeesuu beekamaa namni amantii kana keessaa beekamaa naaffatamee ajjeefamu waan jiruuf amantichi ajaja waan kan dhufu eenyulleen islaamummaa irraa duuba akka deebi'u yoo ta'e ajjeefamu jaallatanni. So jecha kana fayyadamanii abbaa jarraa eegalee namni bira ajjeesuuf yaalii godhaa ture inni haaraa miti. Ani gaafaan Yesuus amanu du'eetiin eegale malee du'uuf miti amma kan jiraachuu jiru waan hin du'een jiraachuu jira. Inni amma na keessa jiraatu obiraati waan ta'eef so kanaaf qophiidhaa kanuma jechuun barbaada. Baay'ee gaariidha. So biyya Itoophiyaatti deebi'uu keenya dura wantoota waa'ee kontroversii BBC kana jiniin jechuun dookumentari BBC'n kaase irratti akka itti namni riyaaktii godhe irratti xiqqoo ishee dubbanneetu isa booda waa'ee biyya keenyaa haasofnaa jechuudha. Randamili haasaa irratti hin taane waa'ee biyya keenyaa irratti dubbachuutti deebina. Waan nu fayyadu haasa'utti deebina malee waa'ee TB Joshua qofarra haasaa oolla miti jechuudha. So akka itti nu bannee waa'ee wanta BBC'n dubbate irratti xiqqoo ishee wanti jennee tachiisna. Tarii namicha Waayizmaanii jedhamu tokko Waayizmaanii wanta inni jedhe ilaalee jedhanii namoonni natti argaa turani. Argattee ilaalteetta Waayizmaanii wanta inni diffeentii kan godhe tokko TB Joshua namni kuni dhiiradha. Ani akka nama sosiyooloojii baratee tokkotti yeroo nan ilaalu informationiin namaa jenderiidha. Jenderiitti yookiin immoo gender understanding namni tokko dhiira ta'ee waa dubbatuu fi namni tokko dubartii ta'ee experience inni nama olaanaa yookiin immoo aangoo qabu tokko wajjin qabu wal fakkaataa ta'uu danda'a jedhee hin yaadu. Waayizmaaniin kan inni jedhee ilaalteetta geesseetta namoonni si erganiiru. Viidiyoon Waayizmaaniitii fi barruun haadha manaa warri kuni wanti kuni wangeelaan ni deeggaramaa ija'anii hin gaafatan. Eeyyee wangeelaan deeggaramaa. Yeroo hundumaa gabaabsee kan hin seemu deeggartoonni sobdoota, deeggartoonni raajota sobduu, deeggartoonni barsiisota sobduu, deeggartoonni warra sobduudha. Sodaan isaanii waan gurguddaa lama. Tokko waan saaxilamu kanaan maqaan kiristiyaanummaa ni baddaa'edha. Akka gaafa darbisnee kaase yoo waan amma saaxilu kana saaxilee islaama biratti, ortodoksii biratti, warra garaagaraan mormu biratti maqaan waldaa kiristiyaanaa baddaa'ee jiru warra sodaatu. Ummatumaa fudhatan hin qabu. Addatti wanni ormitti nu beekuu qabu. Soba ormaa akkuma morminu soba keenyaafis akka ijallaafne akka seesne akka migaraan laafneef soba nu keessa jiru muruu irraa isa akka duubatti deebine akka beekan godhaa'u. Ejjennoo dhugaarra qabnu ormi akka beeku godhan. Warra kuni warra alaa maqaan nurra dajjee sodaatu waan ta'eef deeggartaas waan hin kaasee kan turu. Yoo waan kana kaastan maqaa waldaa kiristiyaanaa badoorri ta'u waldaan kiristiyaanaa waan ga'ee ishee keessa jirtu saaxiltee baasuu isheetiin ni kabajamti malee salphatu. Fakkeenyaaf ani homosexuality fudhadhu waldaa keenya hin jennu obbumas maaliif akkana hin jenne jedhu. Hin jedhan amma fakkeenyaaf
keenya homosexuality fudhadhaan jettee labsii baas yeroo darbe maqaan Yesuus. Seera ejjennoo fi waggoota darban qabu hin jijjiiru jettee jala murtee baasti. Kun immoo feejii dhaabbata keenyaarra maxxanfama. Maaf yeroo maqaa waldaa kiristiyaanaa badaa beeksisa kana alatti maxxansinaa hin jenne waldaadha. Abiyaata kiristiyaanii kaawunsil amma saadii kun yeroo garaagaraa as ba'ee hoggunii fi balaaleffatu ni argina. Maqaa waldaa kiristiyaanaa bada warra jiru ni dhageenya yeroo siis. Maqaa waldaa kiristiyaanaa sobanuu keessa jiru mormuudhaanii badaa gaafiin keenya jira qabaa kana. Kanaaf kun fudhatama qabu lammaffaa immoo warri waan kana dhiibbaa qaba rakkoo qaba jiru warra macaafa qulqulluun beekne ta'een macaafa qulqulluun deerraan beekani. Amma tajaajiltoonni hedduun dargaggeessi kiristiyaanaa hedduun amma fakkeenyaaf wallistootaa fi faarfattoota ta'uu isaanii adda adda faarfattoonni hedduun Jooshuwaan bakka seenaa illee beekamu jechuun barreessan. Namni eessa maaliin seena waan ijoollee beekumsa qaban. So isaan kun warra macaafa qulqulluuf diinaa guyyaa mana shiishaadhaa oolanii faarfattoonni waan kanaa isaan baay'eessanii. Ani ragaalee gaara harkaa qabu. Amma fakkeenyaaf faarfattoota warra mana shiishaa oolu warra caatii qaamaa ooluutu galgala Facebook isaarra seenee waa'ee nama tu'uu haasa'uun gaariidha. Dura Kiristoos yoo jiraachuu qabu waa'ee kanaa dubbachuu. Raajota keessaa amma fakkeenyaaf raajilee waan kanaa reaakti godhe keessaa tokko bulbulaa Tamasgeen. Obbo Bulbulaa ilaalta nama torban tokkotti dubartii deessise ta'etu Jooshuwaan raajii dhugaa akka ta'e waaqayyoon natti beeku. Laayifisi maaliif raajii namni torban tokkotti dubartii deessise seenaa addunyaa keessatti isa. Amma kanaan raajii uummanni jalalaa itti raajii nama waaqayyoon naa kadhatu jira. Warra kanaatu waan kana morma. Warra reaakti godhaa jiru isaanii. So waan kana dubbachuun macaafa qulqulluun deeggaramaadha eeyyee parsantii dhibba akkamitti waan hamaatti hin hirmaatiin of keessaa baasaa malee waan hin jeeru. Inni lammaffaadha ammoo waan hamatti hirmaachuu dhabu bira darbee waan kana saaxiluu keenya waldaan miidhamtu. Waldaan qulqullinas warra alaattis warra keessaa birattis beeksisti jechuudha. Okay. So sittin deebi'a asumatti naa dhaabii